Kun warraan tana qabsoon teenya baalee deeffachuudha akkam jettan. Qabsoon sun itti Mul'ata wanni barreeffamni isin eenyu si harkaa fudhate Muniira. laala akkam yaasetan ogguta kan mute godhadha wal cinaan kaa'inu mute godhadhu kadiifam qabriisan. itti deebitaa qoy laali jedhana imperial predia imperial predia naannoo lamatti qoodamtee jirti. Takla gizaatii fi kifla hagar jaamti. Harargeen fi harar dabalat wanni kiyya ni jira sagaleen kiyya. Ni jira itti fufi. Harargee fi harar dabalatee Baalee was provinsi eenyu wajjin jechuudha. Qoyabbi takka. Baalee harargee waliin walitti akka jechuudha. 1974 hanga 90 takka eenyu wajjin turte. Kifla hagarii jaamne harargee fi nuti waliin turre jechuudha. Harargee fi Baalee waliin turte jechuudha gabaabdumatti. Harargee ilaal yoo isin mul'ate. 1990 takka. Ni mul'ata. Yeroo keenya akkasii qabsoollee eegaluu ni dandeenya ammarraa eegallee. Eenyu wajji turte rabbi yadi qorataa irra nuufa eenyu wajji turte. Ukkaamsaniiti maqaa lamatti baasanii sikkooman dojanii. Gaafiin si qaba gaafii qorataa baalee nurraa fudhatanii. qorataa. Dhaabbadhaan hojii haa barii. Wallaahi harargeen. Gaafiin si qaba booda dhugaa karanya nageessi manni kun kabaja namaan qabu nama buusa waan ta'eef jecha anis barataa seenaan ture maanooritii kiyya seenaa ture gizeen baradhutti maajoritii waan biraati garuu mee itti fufi xiqqishoo wanni godhaa jirtaati chaat jiibii barreessaa jirta mee riferensii waan kanaa bal'ina naa ibsi fakkeenyaaf madda waan kanaa maddi Baalee harargee jala turuu baroota 1990 takka jette waan kana bal'inaan irra deebiitti naaf hidime anis deebi'eetoon sii baasa. Rifaransiin kitaaba wantaa keessa the first footstep in Eastern Africa keessa laalachuu dandeessa akkasumatti illee kitaabni hedduudha. ChatGPT jechuun bari wanni ati ilaaluu qabdu akkuma Google baru homaa itti barreeffattee gaafii nan gaafa dinaa deebisee. Gaafii teetiin sirreessa oggita gaafiin yaa sirroitu. Fakkeenyaaf Baaleen harargee jala turte jette ani fakkeenyaaf nama lafaan achi dhiyaatu Baalee gindhiir lafa jaamtu gindhiiriin. Seenaa wallaaluu keetiin na amma ifanaatee. Takka gaafii si gaafachuuf seenaa wallaaluun kiyya waan gargaraati dhaabbadhu haa. Kunoo barani waan Google amantaa Google. You have to listen. Na dhageeffadhu ka gaaritti gaafiin si gaafadha malee waan biraan kooneen. Ani dhalootaan illee naannoo sirriitti daladhe lafa gindir jaamtutti dhihootti daladhe mayyuun karaa sanitti lafa dhihoo gara guyyaa lamaa miilaan deeman. Mee amma gaa anillee niin yoon baroota sana ijoollee ta'e seenaa sana hedduu seenaa biyya sanii hedduun dubbisee beekama guddoorallee daataa fudhadhee seenaa jecha 1990 takka baratii PLF miilaan biyya kana seente dhiisi jaarraa 18 niin beeka jechuudha baaliif jennaan hinti biyya sanii. Obboleessi amma dubbiin guddatiniiti ati wanni kun hin jiru jechuudha waa yaaduu qabda gabaabduu narraa gabaasu. Toobaa bakka irraa fi deensi barbaade eeysa fakkeenyaaf. Baalee fi harargeen wanna takka jala buluun saba jechuudha barbaaddeeti. Wanni jala laalu. Eenyu gaddar bee amma miskiin waan beeku tokko mataa dhukkubaas gurbaa kana. Yaan qabu irra laalna. Eenyu immoo waa darbaa jira namni. Namni isa buusuun sun dogongora awan nama qorataan jechaa jiru. Isaan lameen wal amansiise innis yoo amane Hin beeku bar maammee kun amma nagi mana yiisisaa wala malee nama beeku. Maammee siimu. Seenaas beeku. Maaliif na buufte booy maamee. aboo namni si buusu hin jiru yoo si buusu barbaanne ammaa si buusna waan guddoodha si buusuun asii dubbachuutti hin jiru anas ni jeerama. Qorataa jee seenaa hedduu oofaa jira mee hayyuu biraa fida wanni inni miti oofuun mee. laal hayyuu biraa osoo hin taane fakkeenyaaf Abbaa hayyuu fadina fida dhufu. laal ministii hiyya laal fakkeenyaaf isa kana difeensii godhuuf atis ragaa yoo qabaatte baay'ee bareedaadha isa kana moohuuf Ragaa ni qabaa, Ragaa fidaddooti. Ragaan ofitiyyee. ragaa fi isa kana akkasitti hamoon amma yookaan lolaan moohuu hin dandeenye. Viidiyoo bani akka kiyya kana ragaa fidu kun ragaa dura qabeen taa'u jira akkuma gartee gareen shaataan dura qabdutti. Gaafii wacuun feesiftu. Sirni bulchiinsaa tokko dhageessa amma carraa kenneen haasa'uudhaaf gaafiin gaafataa jira malee. Sirni bulchiinsaa tokko Aboon dhageeffadhuuti mee guuta kana waamse an garee shaadaan akkuma ragaa garee shaadaattiin kitaaba dura qabadhee taa'u jira fidaddooti. kitaaba kana mee fidda mee kitaabni kee abboleessu. Akkuma kiyya kana barreessi itti fidadhu. Kuni wanni ati ibsaa jirtu bara federal period ja 1991 Obboleessi kiyya obsiigis akkamii Itoophiyaa wanni ati jechaa jirtu dogongora amma wanni qorataan jee kuni bulchiinsu kuni bara meeqaati yotti nama gaafatte namni sillee himuu danda'a.
seenaan biyya Itoophiyaa akkuma gartee bulchiinsaa fi wanni hundi jijjiirametti jijjiiramaa dhufee wanni qorataan jechaa jiru waan dhugaati. Faaktiidha kana jaallatus liqimsi. Dhugaa ta'uun jilaan fakkeenyaaf dhugaa ta'uu. Ogaadeen lafti ogaadeen tun. Dubbiin dhugaadha. Dubbiin qorataan jiru dhugaadha. Oliyaadillee nama beeku Adam Saddoofaatu Haile Sillaasee bira dhaqanii dubbatanii baaleen kutaa Harargee jala baasan malee baalee kutaa Harargee jala turte. Kuni namni baalee ta'e martuun beeka kuni waan dubbii kijibaatii miti. Federal Parade jaabaran gartuu yeroo federaalaatti 1991 maali baalee fi Dubbii muniraa fa'aa dhiifneef kalaas qorata. Yoo deeffattan biyya deeffadha. Yoo deeffatu baattan. Ammiillee Harargee jechuun gosaa miti rakkina hin qabu beekta baaleellee Harargeenlee gosaa miti so Oromoon kamiyyuu Harargee jala jiraachuu danda'a waan guddaadha miti garuu. Amma wanni ni jechuu barbaade qorataa fakkeenyaaf haa jennume abbaa kiyyaa farda qabaanuu harree qabaatu caala ni beektaami. Amma baalee tana arsii jala waan jirtuuf lafa arsii waan taateef maal Harargee deebisuu dandeenya fakkeenyaaf. Baalee yoo Harargee jalallee galte arsummaan jaraan badu. Egaa yoo itti daballees Oromoodha tokko rakkoon qabu ta'u. Garaagarummaan hin jiru. Waan nama addaan wal fageessaa tokko illee hin jiru jechuudha mana kiyyan. Amma Harargee Oromoon Harargee jedhamu hin jiru. Harargeen kutaa maqaa kutaati malee maqaa gosaati miti. So Oromoon hundinuu tokko. Laakiin wanni baalee Harargee jalallee kan galtu taate yoo baalee teettellee hafte taate arsummaan uummanni achi keessa arsi mataa waan jijjiiramu hin jiru. Sirri. akkasii mucaan amma mucaan waan laaf Itoophiyaa jiru kana. Baaleen keessaa dhageeffadhu baaleen keessaa duraayyuu lafa qabna malee nama qabna malee lafa illee teenna lafa sinii kenna rakkoo. Ati obboleessa kiyya sila evidensiidhaan haasa'u itti bareedde ture. Mee warri ijoollee Obboleetto biyya afuratu warra argee maa rakkatta arsiinuu ijoollee argee wata malee hin beektan walitumsu malee hin beektan dhugaaratti hin duutin dhaabbadhamee gaafa takkaa qorata qabada qorata. Meeti ragaa tokko naaf fidan yookaan nama kanaatti wajjin haasa'u obboleessa kiyya evidensii qabdu. Waan tokkon si gaafadha. Gaafiin tiyya seenaa tana yuunivarsiitii irraa baate seenaan beekaa itti asirraa qaayixa mee iskuula kamii irraa baate yuunivarsiitii barattee waa'ee seenaa irraa baate waan sannaa deebisuu dandeessa fakkeenyaaf amma gaa barumsa kiyya dandee waan hin baradhee asirratti sitti himuu hin barbaadu garuu immoo ani beekuun qaba gaa maaliif jennaan doktora jennee profeesar fakkeenyaaf profeesar Muhammad Hassan wanni irraa bahee riisarchii inni godhe beeyna profeesar Bayaan Asafoo akkasii beeyna profeesaroota baay'ee akkasii beeyin barsiisaa tokko hamma haayiskuul barsiisaa jiru. Qorata obsa amma si beekee jedhata obsa dha akka tirin robba shooni qorata yaa dhis maaliif mucaan si deebisee ture anis deebisee ture lafti tuni seenaa sa yoon beeyni asirratti yoon beeyni dhiisireen karaakkarini yoon beeyni karaakkarin deebisaan kennuuf deema lafti baalee Harargee jalan ture wanni jiru federaalli warra gartee siistama san keessatti yeroo kufaati 90 takkaa kana dargii ture yeroo seenaa inni walii laaqu kana dargiin turteeti lafoota tokko ture lafa akka gindirii fi lafa muraasa lafa baalee hunda osoo hin taane haga tokko ture hagi sun ammoo malee tara alaashino dargiin jee hoggaa sistema san fidu lafti baay'een hagi tokko taajala turte suni lafa haga xiqqoo malee tara laharaashii fi Federal Parade maal tolti bide obboleessa kiyya. No yeroo saniin jee bar yeroo san ammallee akkaataa nama godhin dubbii yeroo sana wanni kun wanna sirna dargii keessa ture yeroo sana haalli yeroo sana ture akkuma gaa sirni Haile Sillaasee. Laala kun ijoolleen arsii irra caalaan bara jalatti bar nuti arsiin ni beeynaa sirriidha wanni kun baalee maal isaan fannu barbaadu. Yugar nama dhageessu warra koonteet Harargee lixaarraa lafa hanga taate siifin hima fakkeenyaaf karaalee bahaatiin lafa hanga taatee jira kanarraanii hagi suni akkasitti jalaa deebuu dandeesse malee akka ati dhuftee baalee guutuun Harargee jala turtee minaamineeshin jettee ajandaa fidduu miti kun bakka hin qabu. Obboleessa maal taate? Soba dhaabeeti. Laala kam jaa dhageeffadhu waan kana siifin dubbisa. Aboo mana kana yeroo mana terra kakak maaliif mana kana taphachuu yaadatan jiran. Qorata waasiimuun dhiifama na godhanii deemanii Oromoon akka jette nama beekaa rafu dammeessuun nama dhibdii janii gurbaan beekaa jallaadhaa dhiisii bira darbii dhaggee bula. Okay, halkan gaarii. Ani bar yeroo hedduu isa kana wajjin haasa'u mucaa kana eenyu. Sin barbaada kaa mee qoratummaatti. Boonaa kana laal maal jaa obboleessa kiyya. You are stupid man akkanuma waa walitti dabdee wanni falmaa goota malee mee hoollee tokko asana baasi mee iskuula tokko harraa baate. Iskuula tokko harraa baate naa bidile. Nee muus godhu takka waan kana dubbisheeti. Gaafi viidiyoo wali qabdan malee istu biyyatti hadis nama arrabsuun is bareedaa miti. Inni si arrabsuun danda'u hadis nama arrabsin. Maame koo kanaafsi. Laale jara kiyya dhaggeeffadha. Obsaa kana nama taa'anii beekna. Obboleessi keenya kun gibrinaadha.
dia ijoollee gartee gibirnaati. Hanga sumaanuu nama barate maara kun qabu gibirnaanis qotee bulaadha ijoollee di'eedhaati. Amma inni qorataa hojii gizee mormuwaan xiyyaafoo ajaa'ibutti hin jira qorataa harree eenyu hojjaasoo jira. Harree fuusa kana waan hin beekuufin inni waan dubbatu garaa keetis keessa beekeetiin jira usnaan jennaan marabbaa eega beete fixadhi. Waan ibsata waan hin beekuuf. Qorataan saayiba keenya ijoollee teenya nama silaa baratelleedha garuu gibirnaadha. Nama keenya kabayyaan qabne kana ayyatti bu. Maatii miti irra laalinaa. Ajenda keessatti dabra obsa hojii gara kiriin godhatti manaa sajaamu. Waan kaa'echaaf wal dura dhufina wal amansiisaa yoo wal amansiisaa. Ani wanni hin feene abbaa haqaa soban fedhure cubbuu dhaloota kana barsiisu namni humaan beekne gizee asirraa uummata kana gowwoomsuuf yaadu. Jira keenya nama keenya akka mageeffannaati rakkoon hin jiru. Miti bira amma isee abbaa qatte fufi. Akka tanaacha wanni lammataa wanni haasawaa jirru obboleen keenya dhageeffadha. Jiruu tana wajji qabna. Eenyu wajji namoota keessaafuu baabiiftu jiru kana wajji qabna. Wal kabajnee wal jaalannee wal jiraachuun dirqama. Gizee nama kabajnu immoo dura if kabajuudha. Dura if kabajneeti if taanee if jaalannee teenyaa walii gallee obboleeyyan keenya kabaraallee kabajna. Namoonni immoo har'a dura yoo qamar waa balleesse qamar kun maal balleessee jeesoon hin yaanne akkama lafaa keetiin nama biraatu qamarra viidiyoo dalaga jee anis deemee viidiyoo biraa fiigee dalaga hordoftoota baay'ifachuu sun dogoggora. Qamar waan balleesse qamarii balleesse suuta tasgabbii ilaaleetiin obboleessi kiyya kun waan kana maaliif balleesse guyya lamaa sadi ilaaleetiin sanbooda isa kana gorfadha ifii teenyaaf walaa qabannu eegee fi wal jabeeffanne booda obboleeyyan keenya kabiraallee jabeeffannu qundaamsa kiyya fayyaadaa waan gaarii jirraati fayyaadaa ulfadha qorataati mormoo jaasi tolaaladhu. Ayya galatoomii. Laale yeroo keenya. Egaa sirmaa bakka seetta malee abbaa haqaa haqarra deemaa jirtu. Because ani yeroo ati Oromoo divaayidii gootuun si dhawaasaniif amma naarra arbaata malee ani wanni tokko godhin jiru. Ani beeksisa barbaada. Mee obboleessa kiyya gaafate akkas gaafadhu ati dhiifama naa godhi boonsaa. Na gaafadhu. Barumsa kee fiildii maal baratteeti? Ani. Ani graduate computer science graduate godhe garuu seenaa akka malee dubbisa wanni kiyya minority kiyya seenaa. Qoy. Computer science baradhe. Isa baratte wanna? Isa maal jechuudha? Kana dhuma graduate goote? Ni beekte fakkaata. No. Okay. Types of Korota jalan seenin gaba kamitti barate Let me finish. No, ni makan. Gaaf mata kan gaafadha. Gaaf mata kan gaafadha qoy kamar kiyya. Hayyee obsi one love. Types of computer science bakka meeqa qoodama? Type isaanii na explain na ibsuun dandeessaa please? Ayyaa miskiina. Yoo wanta na ibsite bakka ati computer science baratte tinsi beeka. Asii deebisuu qabda. Nan deebisuu qoy abbaa kaa obsi. Types of computer science bakka meeqa qoodama? Dhageeffadhaa hoo jiran. Computer science bakka meeqa qoodama? Damee isaa keessaa takka ammaa sirriitti explain naa godhi naa ibsi. Adeero ani san si godhuun dandeera koomi gaafatti illee deebisuu qabdaati. Naa godhi gaayyee. Computer science gartee software engineering jira, cyber security, computer network jira, web development jira, computer programming jira, information technology jira, programming language jira. Types of computer science gaafa deebiran. Category jette kaa. Types of computer science. Category sin gaafanne. Type of computer sin jedhe. Abbaa haqaa isaa namni difeensii walaa godhani keessaa bahee dhiisigaa humna gurbaatti hin ta'iniiti gurbaan difeensii biraa godhu onneenisi kophaa ta'e wallaahi dhiisa. Okay, itti fufi naa difeensii godhi birraa qorata itti fufi. Inoo laali obboleessoo waan hin beekne tokko hin gaafatina yoo waa beektan gaafadhaa. Niin beekaa naa deebisa qabbalisa qiyya. Types jechuun a source of waan tokko garaagarummaa biraan qabu gaafii sirree isaa gaafadhaa ta'u. Type of computer science lama yookaan sadii naa himi tokko immoo explain naa godhi sirriitti tokko naa ibsita. Amma si sirreessi kiyyaan kaa kiyya kaan sirreesse malee dhagaadha gurgurta. Abbaa haqaati mana gaggeessi. Gaafiin isaa gaafuma sirriiti. Ani sirreessineef gaafiin isaa gaafuma sirriiti. Computer science keessaa akkaan isin algorithm jira, complexity amma computer architecture jira, computer graphics jira. Algorithm isi jira balesa qiyya. Information management, network and communication jira. Wantoota akka computing program language. Taniifuu kijiba keessan dhiisa. Kijiba waan hin beekne nama gaafatin.
أنسي دي بس جاك وأنا غير مدينة توتي والله نبي خاين سجابة دبل سقي والله إن بيت وأنت كلرا ديبارتمنت خي يخون أنجراجت يونيفرسيتي أرمان أنجراجت وقع أوكي يونيفرسيتي أرمان ترى إيه كمبيوتر ساينس Amma janda keenya dachana tokko lama sadii karaa janda keenya dachana forget it amma baaqaa si sirreessi jaanii bar gaafii sirri gaafatanii sirreessine jara keenya kamar maalirra jirrasa kamar maal haasawaa turre jaalli kamar kamar kan jirna fakkaata maal haasawaa turreessa Ada tokkummaa. tokkummaa irraa haasawaa turre tokkummaa Akka fi wal kabajnuu fi wal jaalannu dura. fayyaan adee tokkummaa keenya akkamitti eeggannaa kamar mee akkam tokkummaa keenya ifillee kabajnee ummata biraatiifillee akkamitti kabajuu dandeenya akkamitti ifillee wanni bareeda gaafatte qoratummaanuu gartee mucaan kompiitar saayinsiin baradheennaan karakteruun barbaachisu dhiisaa bira kutaa maaliif donbaratiin lemaa wallaalaa gootanii maa fokkii irran deebiin gurbaan qotee jiraatis qorata aatis qabar waan qotee jira irran deebiin tokkummaa qofamiidha tokkummaa akka oromootti hin jaaramne tokkummaa bu'aa qabu miti tokkummaa isa barbaadan kami tokkummaa kuma oromoo jaarna malee akka chaayinaatti yoo jenne erguu baalaki akka ta'e tokkummaa oromoodha oromoo tana hundi isin abbaa ta'uu qabdan wali fiduu qabdan seenaa hojjechuu qabdanii akkasii dasja akka abbootiin teenya itti dhaadannu waan isaan babbareechaa turan sun fakkii yoo ta'u barbaadan karaa fuulduraa deemu qabdan laakiinsa yoo gam tokko deemne kophee gam tokko dhumte ta'uu qabnu kun hin bareedu. Kaleessa laamaame kaleessa gocha gartee qorata yookaan ammoo fakkeenyaaf hin jaabe yookaan qamar fudhatanii namni tokko arrabsu aanafin na qabaniiti barsiin baannu jara kan baannaa jedhanii gizee qamar yookaan ammoo qorata yookaan nukee isaa nam tokko arrabsan sin baannu bar isa baanna jedhanii anis keetiin afarsachuu san bar nan baanan isaan baananii jaa yookaan ammoo gizee abbaa haqaa yookaan maamme naafi maamme jara dhukkee irraa kaasu namni biraa dhukkee namni biraa abbummaan fedhaa ta'u namni biraa gizee dhukkee irraa kaasu lakki ija qorataa fi akkasumatti obbo Bakar isaan ammoo yookaan maamme ta'anii naaf maamme gizee dhukkee irraa kaasan lakkii barnuu miti jara kaan jiran jenna jara keenya dubbiin kun waan gartee dibicha sadeen jiboota sadeen gartee maaksa kana sinumaan natti himaa ture dura dibichaadii fi diimaa fi gurraacha gargar baasanii nyaatan san wanni kun dabartee jirti yeroo ammaatti nuti dura iftaaneeti dhageeffadha sadeen sinsumaa sadeen bareentumaa ka gartee oromiyaatti argamu kun nuti dura iftaaneeti jabaannee jaarmee duraan qabnu gurguddaa furaa galaan afran qalloo humbanna oromiyaa global network kana malee maal jaarmee biraa kan dargaggoon akka keessanii jaaruu deemtu 3B sadeen bareentumaa lafa argee keessa jiran dargaggoon jaaramtu kanaas bu'uursinee dargaggoon tun nuun deemtee hegeree keenya tolfannee jabaannee obboleeyyan keenya kabaraarree gargaarra namantuynu namatti hin buunu ifii jabaanneeti walii tumsinee rakkataa keenya ifii gargaarrannee yoo rakkoo miskiinummaa jiraatte nama keenya ka rakkate manni maammee ni jira manni qamanni jira kiyyani jira ka hunda keenyaa tokko ni jira as keessa ka ni qabna hundi keenyaa manum tokko laalannee mana ibsaa ta'us mana baafdee ta'us mana hamzaa ta'us achumatti teenyee rakkoo teenya furannee miskiina keenya gargaarrannee haala wasaalan nagayaan addaan galle tanaacha rakkoon teenya gizee dhufte gandarraan deemu rakkataa keenya bakkarraan deemu kunii sarraan booda dhaabbata rakkoo teenya jaarmee gurguddaa adda durummaadhaan jaarmee silaa oromoon qabdu hunda keessaa jaarmeen gurguddoon qabdu isin kanaa jaare warra keessan abbaakaa ijoollee baaleetiitu saayiba kiyyaa waliin jirra magaalaa tana waliin jirra afur nu godhaa jambareentuma kana nuti sitti nu dabalaa jedhan akkam gettan yaada kana lakki tana fuulduraaf haasoo amma beeksisan hin geenye kabarataa keenya am serious waan kan serious naa laalamas gisee serious haasoo am really serious waan kana waan gartee hayyoonni gurguddaan itti lafaa kee hayyoonni silaa gartee nurri gurguddaadha warri silaa gurguddaan nuti